Adallee dubbiin jabaan ba'e guys. Adallee dubbiin jabaa oduun simbirtuun wayii gadi baate isiniin jira guys. Subhaanallah jechuun namni kun maal ta'u jira wallaan kana dhibe maal ta'u jira wayi namni kuni. Laa ilaaha illallah jechuun ana naaf hin galle dhugaa dubbachuudhaaf wanni namni kun itti jiru subhaanallah. እና ሰላምታሌ እንደገና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሁርዶፍቶታ ፊ ከበጀምቶታ ዘዶ አርሲ አከም ጅርቱ ነጋ ከሰኒ አኔ ነጋ ሆቲ ገለተ ረቢ ስንለ በካፊ ለፋሽ ጅርተን እቲ ነጋ ነስኒ ፋባየቱ ስንን ጀቻ har'asi dhugaa dubbachuun nama ajaa'ibu tokkooni deebi'ee dhufee jira jechuudha. Namni kun maaliif waan kana akka murteeffatu bicha naaf hin galle subhaanallah asirra siniif kaaya suuraa barreeffama jechaadha. Haati manaa Caalaa Bultumee siifan tashoomee jechuudha. Isinillee karaa booniin imalte sanii imaluu fedha jettee barreessiteetti jechuudha. Subhaanallah jechuun maaliif garuu maaliif wallahi maaliif namni waan akkana kana filata jechuun gaariidhuma wanni kun jechuun ufuma jalaa baddanii bara yaake wallahi ufuma jalaa baddanii bara namni tokko kayookin naan gaafa isin bira jirtanuu kabajaa isiniif hin qabne gaafa isin biraa deemtan fa'aa hin badhattiifi kana beekutu isinirra jiraata wallahi kana beekutu isinirra jiraata jechuudha. Maal jettee barreessitee hojjettan taate hatta sana orra deddeebiidhaan jechaadha. Fuula Facebook isii jalatti dhugaa dubbachuudhaaf yaani subhaanallahi garuu nama ajaa'iballe wallahi. Ijoollee koo dhiifamaa guyyichi waan hagana gabaabbatu hin seene obsaa ture garuu obsaa ture hin darba jedhee obsaa ture garuu wanti darbu hin jiru bifuma jijjiirateetu mana deddeebi'a malee homaama jettee barreessite jechaadha. Na garuu maaliif jechuun yaani yoo obsanu yoo haga danda'a obsanii yoo yookinnaan wanti sun haga obsanii yoo bikka darbe bakka nama sanillee miidhuu osoo hin taane wallahi biraa deemutu gaariidha. Biraa deemanii jireenya isaa keessaa bahanii jireenya ofii keessaa baasanii haala saniitiin wanni jechuutu namarra jiraata malee yookiin nama sanis miidhanii akka munu abdii raggaasaa suuraa isaa sirra isiniif kaaya subhaanallah wallahi. Ani inumayyuu sagalee isaati tokko irratti live dhufeeroo tokko guyyaa tokko jechaadha. Na achirra dhagaye sagalee isaa bakka waan fayyeeru fakkaata subhaanallah adaani baay'ee tokko miidhameera baay'ee naan baay'ee yaa Allah wallahi baay'ee dhuma tokko garaa nama nyaatu subhaanallah. Na ifam asini jira guys ibn dhabeera wallahi jechuun tokko faar uf galaafachuu filachuu illee osoo hin taane nama sanis galaafachuu filachuu osoo hin taane akka kiyattis akka rabbiin illee jaalatullee miidhaa ta'u osoo hin taane miidhamaa irra osoo ta'u filatanii wallahi isa santu bu'aa qaba rabbiin biratti illee fakkeenya akka amantaa kennaatitti nama miidhametu dhugaa dubbachuudhaaf bakka qaba rabbiin biratti. Na akkasi osoo hattan bakka yoo namni sunuu nama miidheeyyuu nama san deebanii miidhuu osoo dhiisanii jireenya ofsaa keessaa osoo bahanii jireenya ofii keessaa osoo isas baasanii jechaadha. Na maal jechuudhaaf isin fakkaate kana hunda amma siifantuuni yaani shakkii isaatu kana na godhee bakka yaani homaa waan jettee adda baaftee hin qabdu akkuma boonii isinillee garuu ammooti yoo barreeffama isin barreessite hatta irra deddeebitee bar isa ammaan isin dubbise sanii kaleessa barreessiteetti har'asi yeroo lama gadhiifteetti jechaadha. Yeroo lama posti gooteetti barruuwwan ofirratti na peejii ofirra jechaadha. Na dhugaa dubbachuudhaaf wanni kuni wallahi nama badhisee yaaduuf nama sammuu isaa achi badhisee yaaduuf jechuun wanni kun waan filatamuu qabu miti. Du'a filachuu jechuun mee ammaa nama du'ee nuuf argatanii ta'isin jireenya abbaasu itti jiru argatanii jirtanii hin argine. Inni yookiin naan taanu asa qaayyamaa jiraachuu danda'a. Malee yookiin naa itti toltee itti miidhagdee maal jettee wanti yeroo tokko illee hin jiru jechaadha. Maal jennaan tokkoffaa irratti dukkana qabrii keessa jira. Bakka nama waliin arguu maal hin jiru ol deebiin hin jiru. Bakka yaani ol deebanii yookiin nama arguun hin jiru. Bakka yaani wallahi
nama du'e jechuuni bakka wallaahi maaluma jedhee maal jedhee isin yaa ibsu jireenya sana hin filatinaa wallaahi yaa akhi jireenya sana hin filatinaa sun jireenyaa miti gaafa nama dura dhufte iyyuu giddii deeman giddii osoo jaalatanii hin taane giddiidhaa deeman malee ammooti iyyuu bakka jireenya kanarraa osoo uf balleessee osoo waan kanas arguu dhiisee bakka osoo jireenyuma kana bakka jireenya addunyaa kanarraa iyyuu osoo fe'adhee wanti nama jechisiisu maali mi amma mi maali wallahi an barna ajaiba bar namni akkana waan akkana kana filatu kuni anna ibabar hatta yoo kinna abbaan manaa sunis diida kalaalu taate bakka yaani hagata hin gursanii hin obsanii fi dhoksanii fi isini galee yoo inni kana hunda irra waan darbu ta'e akka ammoo kinnaan jaartiin abdii raggaasaa kun abdii raggaasaa kana gootellee osoo hin taane isini galee wallahi akka kanallee osoo hin taane miidhanii akkanatti yookiin fuula isaa gubanii maal jechuu osoo hin taane bakka dhiisanii too biraa deema kalaas bakka si gorsee si dadhabeemi si gorsee si obsee si dhoksee si dadhabeemi bakka namaa booda si hin barbaadu jireenya kee keessaa bahi bakka jedhanii biraa deemu bakka wallahi biraa deemu maal nama malee hin jiraatan isin jiraachuu hin dandeettan nama malee bakka yaani namni hidda dhiiga keessaniiti keessa malee hin jiraachuu hin dandeenye wallahi an waan ta'u dhugaa dubbachuudhaan danta matana hin qabu wallahi danta matana hin qabu dhugaa dubbachuuf dhaaftaanaan na nama wayii ni jaalatta hamma itti dhiyaattetti ni jaalatta garuu ammootiyyuu yoo yookiin inni waan si miidhu taate yoo yookiin inni kabaja siif hin qabaanne taate yoo ka inni siif hin dhageenne taate sini galte bakka jaalali sun maaf qilee hin seenne maaf boolla hin seenne dhugaa dubbachuudhaan jennaan inni badhifate haa jiraatu ana sirraa dhabamaa wallah akkana abadan abadii yaadu sammuudhuma kiyya keessa illee hin fiduu jechaadha guys dhugaa dubbachuudhaaf isinis bakka yaani haalli kun sirrii miti sammuu keessan keessaa baasaa wallahi yoo inni yookiin isinirra darbee isin dhageenne isin kabajine yoo taate bakka of keessa jireenya keessan keessaa xaragaa baasaa wallahi xaragaa baasa malee وفي كيس أنا الدنيا هرّا ترى جمعتني يعني الدنيا هرّا هن ترى جمعتني والله بالله وأنا كرهنا هم مرتفتنا هن كرور فتنا أم فكيه بوني قد بتنا دوته فكيه يوم تنا دوته يوم تنا وكنا بوك أتكرر الدنيا لما فا تومي أمار أنتنا واي سي كاسار حتى ما تما إشتها ويا لما سدي بوهاني أجبود وما إشيتو الران فتني قرام مسين جيو تلا كمتي أنا قلت أرجع الدنيا هرّا بوقتة جيو إنه جيو تلا كمتي ترى قروها كم كانت تو بق الرام فتمت أنا قلت الرام فتمت أكو ما كانت تجار نمني كم وقاف دويتي نجري حق ويا لما سدي ماتي إسا سنو ماتين أباس دياتو حاجة توكو قدي في حاجة توكو يمكن نمال جلا وانسر دربي موت يو قوي مسنو نمني برا نمني قرا فرا مال كنيني بق يعني إتو نجامو يو سنجلي كيسة توكو فا دانت مسنو قباتو يو سنجل جرا يا بولين كيا والله وانا كنا إيسا لقاد بچو وانا كنا إيسا والله يعني بقى جتشون بري يرود كلمات إيتي تانام بلبلنا مرة بنو هنجري بري بقى بلبلنا مرة بنو هنجري بري بقى لك أني برنامج قهوتون هنجري بري بقى أتبولتين هي سهنجري بري لقاد بچو راف نا بقى جرين يجاري أتجرا لتاني أبدا هي دينا أبدا جتشارا لقاد بچوف نا بقى إسيرة مالي جراتو أمبر نمني توكو بر أنا إبا والله نائبا أنا أبا مفيد ساعة وأبا مفيد جيتشورا والله لبوت يا أولي تنجارة دواني لبوت يتن أكملي جارة لا أكجبا جارة لبوت يتن نونو سينك تيسو سنقلت نونو يسينك تيسو مال جنة نونو أف مجالادو نونو لي أف مجالادو أجيتشار وانا كنا إيسا والله وانا كنا همرتيسينا حتى اسمه يومير اسمه اسم مير إسان اللي مير وفي اللي هي يارينا مال جنان يو اسميتن حقا علتي واسميتني مي لا اسميتا سن ربي اسني الرا كفلا اسني قلتي كنا في ميدنا اساسي ام فكها جارتين عبد الرقاسة مال جت بكا اسنا مهندة جالتها
بروفايل فقدتني كان بجتشا أنا هنا فانت تنتولي روسني كان بجتشا دي قوسي فولا سبب اللي سدي قروها غني أكنا ملوتا وكان هنسيني أكنا قول إجتي هم تجدني اسني قلتي سبحان الله ما أما مالتو كان هندهنك مالتو كان هندهنك حتى والله جار فيها سو بقى موناليزا نصوتي والله اتين كورة مالي يعني بقى أنا ما تنر لا رافولا كان كيرا سيبالي سمالي والله واتك أنا مالكات يارو اسني قلتي اتين كورة بقى اتين كورة مالي لقد بتشوف أنا أكملت من وارك كنا ياد أنك كنا جرم كنا أجائبه أكملت من وارك كنا هنا ياد سبحان الله نموني بقى فكان يرلي أكو مكان توكو وكنا بسني يان إسني قلته يرو وليندي ما يوكنا نمني هلا لا مال جدا توكو فكين هكذا سفات وجرا يرو أنا إني هنجوباتها سني قلته كأتي دمي أسدي تنقر نوميك فولا سيكنا باللي سيدي والله وانت أكنا هم جمع إيراتي ساعة وجمع دبرتي وانت أكنا سري ميتي اسمي قلت سري ميتي لقاد بتشوف يو هر أنا مميتني ربي أول شيء بقول جزاء اسمي بدي بس اسمي قلت جزاء اسمي قوة الصني اسمي بدي بس ربي اسمي راكفلا كنافي والله دعائي إنما ميت أمي إيجاد دايدا اسمي قلت أكثر الشريعة إسلامات تنمني ميت أمي والله ربي أولياتي تانا إيانو إسا أبدا هنا فتون ديبتي في اسني قلت كنافي إنما سميدنا وفي الله ميد أمنا وفي مجال بدوان تيفي بدأ الدنيا لما ما يتني هيادنا قافة ربي سين أفتا موتي يخافون هنجرو قافة خافون هنجرو كدي فودم تنقافة سن اسنين جرا أشي تموتي وفتن فيدنا وفتن هركسنا اسنين جرا أنا قام ترى فياتا أنا كان اسنين جرا جايس فياتا أنا قام نابترا اسنين جرا ما فيديو براتي ولت ديمتي نجرب بكيس نافتورا اسنين جت شون جال لا فيديو هنا موتي ولايك شير سبسكرايب نافكر أنا جت بيسوين دقيقتنا اسنين جرا سمانو يا دكي سنيسي لغار بتشو أبجنا وانتو تاكنا هنا يادو الرأف وساتو قبضن اسنين جت شون بربادا إنك أنا فيات أنا قلنا بجرا لازم نجرب باي باي.